Hello guys, welcome. Abdul Teach Media Channel. Hello guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu isinin jecha. Baga irra deebiin gara Abdul Teach Media Channelitti nagaan dhuftan isinin jecha. Abdurrin deebi'ee jira. Barnoota keessa yeroo darbe irratti jechuunis barnoota kutaa dabre irratti chapter 5 eegallee turre. Chapter 5 kun hedduu waan bal'atuuf arra paartii jaffaa isiniif qabadeen dhufe. Ani abdiidha Abdul Teach Media Channel irra barnoota garagaraa isin biraan gahuun kan beekamu. Like yeroo xiqqoo isin irraan fudhattu, like, share, subscribe, comment godhuudhaan jalqabaan isiniin ja'a. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Likein keessan hamileef na fayyada waan ta'eef yeroo baay'ee hamilee waan na cabsitaniif hamileen kiyya waan irraa bu'eef waan karan irraa dhaabdaniif osoo na gammachiistanii ittiin fufan ture. Amma immoo an fedha kiyya laalu waan ta'eef teessanumaaf an isiniif hojjedhaa. Haala kanaan turtii keessallee ta'u an milkaan guyyaa nafuu isin like share illee godhuu baattan yoo ifumaa keessaniif irraa fayyadamtanii fayyadamaa taatan an fayyadamee haala kanaan wal cinaa dhaabbannee walaa gargaaruun isiniin ja'a. Like yeroo sirriitti xiqqaa isirraan fudhattu osoo karaa barnootaatti hin seenneen like share subscribe comment godhuun na cinaa dhaabbadduun isiniin ja'a. Barnoota keessi waliin turtii gaarii qabaadduun isiniin ja'a. Approach to tax equity. Mata dureen keenya kan irraa maali? Taayitiliin keenya 5.2 approach to what? Tax equity. Economics chapter grade 12 chapter 5 tax theory and practice. Kan jennuun kana keessatti 5 part 6 irratti jechuun partii jaffaa geenye jira. 5.2 approach of tax equity. Kana jechuun maali? Approach tax equity. Kan jenneen kun maali? Kana jechuun maali? Malaawwan walqixxummaa gibiraa jechuudha. Waan biraa miti. Malaawwan walqixxummaa gibiraa jechuudha. Kana jechuun maali? Walqixxummaa gibiraa hogga jennu maali? Asirraa waliin haa hubannu. Kallattiidhaan na jala deemiitiin hordoofi. Brief godheetiin adda sii baasa. Akkanaan adda sii baasu kanatti dhugaa sii himuuf jechuudha. Lammiif waan taataniif dirqama narra jiru kun adda baasee yoo isin dogoggortan an dogoggoruu kiyya yoo isin wanti kun kan isin irraa miidhamtan ta'e ani miidhamuu kiyya waan ta'eef itti yaadeen sirriitti brief irraa fayyadamaallee ta'uu baadhu brief godhee adda isiniif baasa. Sirriitti afaan isinii galuun isiniif ibsa. Ingiliffa qofaas haasa'uu hin wallaalle afaan Oromoos akka isiniif galuuf kanatti hojjechaa jira jechuudha. Garuu hordoftoonni baay'eellee horadheen jira. Hedduun isaanii jaalattootaa fi dinqaan boorreen na dinqan hedduu jiru. Isinuu isaan kanneen kana hedduu kana laaleetumaan dirqame jechuudha. Dirqama narraa qabdanii anillee isinirraa hin qabaa jechuudha. Haala kanaan gara barnootaatti seeni. Benefit what? Benefit of the benefit approach. Benefit bu'aa maali? Wal qixxummaa jechuudha. Bu'aa malaawwan bu'aa gibiraa kana jechuudha. Hoggalaallu inni biraa maali? Haala kanaan laaluu dandeenya jechuu isa kanneen. There are two approach. Approach meeqaa jira? Lamaatu jira. Malaawwan lamaatu jira jechuudha. Mala meeqaa jira? Two approach. Mala lamaa jira tax equity kana keessatti. Innis benefit approach and ability to pay approach dha jechuudha. Ability to pay approach dha. Isaan hanga kana naa qabaddaa sirriitti. Takkaansaa ni laalla. Okay? Ni laalla jechuudha. Eenyu laalla? Benefit approach yaa laallu. 5.2.1 benefit approach. Kana jechuun maali? Inni kun according to the benefit approach gizee jennu an equitable tax system. Inni kun maal ibsa? Equitable tax system is what? One in which each taxpayer contribute in line with what?
the benefit which he or she receive from what? Public service irraa jechuudha. Kan kafalamu. Kana jechuun amma bu'aan isa kanaa maal fa'aa ibsa? Sirriitti hootu dhageeffadhu. Akka fayyadamtoota sirni gibiraa kun jechuudha. Addeessitti jechuudha haqa qabeessa ta'ee tokkoon isaa kan kafalaa yookaanis kafalaa gibiraa wajjin faayidaa tajaajila mootummaa irraa argatu waliin wal simsiisuudhaan kan kafalamu jechuudha. Inni akkasii kun gumaachi akkasii kun maali? Isa binifiitii kanaa waliin walitti hidhata qaba jechuudha. Eenyu wajji? Binifiit ka jennuun kanaa wajji. Mootummaaf waliin bu'aa inni sirra argatu jechuudha. Haala kanaan laallee adda baasuu dandeenya jechuudha kun. Okay. Karaa biraatiin in other word jecha biraatiin yeroo ibsinu jechuudha. It is in the principle of distributing the tax load among individual and group indicating jechuudha. Group indicating jechuudha. In that tax obligation should be based on what? Benefit received from enjoyment of public service. Kana jechuun inni barbaadamaan kun imma maali jechuudha. Irra deemadhu dhageeffadhu. Kana jechuun amma dirqamni gibira kanaa jechuudha. Faayidaa tajaajila mootummaa fayyadamuu irraa kan argamu irratti hundaa'u jechuudha. Akka qabuun inni kun kan agarsiisu maali? Fe'insa isaa yookaan gibira namoota dhuunfaa fi garee gidduutti raabsuuf qajeelfama yookaan pirinsipiliidhaan ordarii galchee kan kafaluu jechuudha. Wanti kun haala kanaan tajaajila akkasii kana irraa argatu jechuudha. Kaayyoon isaa maali? Work out how much is the person gain from what public spending jechuudha. Dhaabbattoota garaagaraa keessatti jechuudha. Inni kun ammaas kan ibsuu barbaadu. The benefit approach is what? Inni kun the advantage of what? Linking jechuudha. Inni beektu linking hariiroo jechuudha. Iddoo adda addaa discrimination tax irratti jechuudha. Linking the discussion of tax equity with what? Tax equity with the expenditure side of public budget. Achirratti dhaabbata jechuudha gabaabumatti. Maal inni qotu kana jechuun maal akka ta'e si hubachiisuu danda'a. Inni kun jechuun maali? Fakkeenyaaf eessarra dhaabbatee linkeejii eenyu wajjin bu'aan isaa maali? Maali faayidaan isaa maali? Kana jechuun faayidaa marii walqixxummaan gibira gama maali? Gama baasii baajataa. Baajata kan jenneen san jechuun baajata mootummaa waliin wal qabsiisuudhaan maal? Faayidaa gurguddaa akka qaban jechuudha. Haa ta'u malee isaan kun maal fa'aa of keessaa qabanii hojii irratti kan oolchuun irra caalatti bu'uura abstiraaktii jechuudha. Kan ibsu yookaan baay'ee salphaadha. Haala kanaan walitti dhufeenya guruupiidhaan wanta hojjetamu jechuudha. Kunneen haala kanaan hojii irratti kan hiikaman baajata dhaabbattoota garaagaraa irraa dhufaniin jechuudha. However, akkasumas it is much easier of state abstract beekta yeroo tokko akka faayidaa barnootaaf deeggarsa hawaasummaa salphatti akka fayyadamtootaatti yookaan fayyadamaa taasisuuf jechuudha. Wal simsiisuuf isa kana akka fayyaduuf isa kana ni fayyadamaa jechuudha. Mootummaanis. Kunneen maali amma fakkeenyaaf zanto apply in real situation idha jechuun kun yeroo apply godhu wanta real wanta dhugaati. Haala kanaan jechuudha. Reason isa halaallu. Reason for this what? Like of the facts. Wanta haqaa jechuudha. Wanta dhugaa irratti kan dhaabbatu jechuudha. Wholesome
type of government spending gosoota mootummaa jechuudha such as health maal fa'aa ijaaruun kellaa fayyaa fa'aa ijaaruun education manneen barnoota iddoo adda addaatti ijaaruuf kan gargaaru inda mallee social subsidy mallee dhaabbilee hawaasaa garagaraa kan easily what be attributed gargaaruudhaaf in the beneficiary bu'aa maali household jechuudha abbootii dhuunfaa yookaanis abbootii maatii iddoo adda addaatti beneficiary household jechuudha isaan kanneen jechuudha fayyaduudhaaf about half of government spending may not be also allocated inni kun dirqama jechuudha haala kanaan kan kafalamu jechuudha maali sababni isaa waan baasii mootummaatiin jechuudha waan silaa ilma namaa fayyadu waan silaa hawaasa fayyadu dhuunfaa bu'aa saniif oolchuu jechuudha hawaasummaa salphatti maatii fayyadamtootaaf wal qabsiisuuf ammallee dhaabbilee hawaasummaa keessatti waan baay'ee nama fayyadu irraa oomishuudhaaf inni kun faaktiidha jechuudha kun ammaas sooshaal sarvisii isa dhugaa kan jennuun sanii jechuudha haaluma kanaan jechuudha gara walakkaatti jechuudha baasii mootummaa akkasitti ramadamuudhaan yookaan meeshaalee akka waraanaa poolisii tajaajila dippiloomaasii yookaan sirna haqaa irratti baasii kan gaggeessu jechuudha kun amma maali it is what difficult if not what impossible to determine who benefit most from spending on such item as the army policy a diplomatic service or what karaa dippiloomaasiitiin jechuu waan garagaraa walii galtee irratti walii dhufeenyaaf or the what judicial system sirna judaalaa kana keessatti wanni kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha inni itti aanu maali ability to pay approach isa jenneen kana jechuudha ability to pay approach inni ability to pay approach kayenneen kun jechuudha maali isa kaanii waddi maaltu isa adda godha mala dandeettii kafaltii jechuudha haala akkamiin kafaltiin kafalamaa jechuudha kana jechuun amma fakkeenyaaf according to this approach taxes lived on what each taxpayer in line with his or her ability to pay okay wanti kun maal rai innis akka mala kanaan jechuudha gibir tokkoon gibira akka kafalaman gibira irratti kafalamuuf dandeettii isaatiin jechuudha inni yookaan isiin wanta silaa danda'u irratti fe'uudhaan haala wal simsiisuun gibirri akka kafalamu taasisu irratti jechuudha kan hojjetu kanaan kan dhiibbaa gaggeessuu danda'u wanti kun inni kun maali inni mala dandeettiitiin kafaltii irratti kan dhaabbate kun maali ability to pay approach kayanneen kun jechuudha this approach focus xiyyeeffannaan isaa maali on disturbative nature dha jechuudha of taxation gabaabumatti kanumaa jechuudha isa kanaatu isa haani hojii adda isa godha maali wanti isa adda godhu tokko maali akkamitti malla isarra dhaabbatee jechuudha fayyadamtiin isaa sirni yookaan sirni gibira haqa qabeessa ta'e tokkoon isaa akkamitti kafalamu gibira faayidaa tajaajila mootummaa irratti argatu waliin wal simsiisuuf kan gumaachuudha jechuudha kun haala kanaan isuma kana jechuun nu laalchisu in this approach tax should be what distributed as per capacity to taxpayer capacity to tax payer to pay them jechuudha kuno maali haala kanaan kuni maali gosoonni baasii mootummaa tokko jechuudha akka faayidaa barnootaaf deeggarsa hawaasummaatti wanna silaa kafaluu malu san akka reefuu jenne sanitti sanirra dhaabbatee jechuudha
kunis akkuma isa kaan sanii jechuudha. Haalli kun akka raabsaa gibiraa irratti kan xiyyeeffatudha. Haala raabsaa irratti kan xiyyeeffatu. Haalli kun maali? Gibirri tokko dandeettiidhaan kafaltootni yookaan kafaltoonni gibira san kafaluuf dandeettii isaaniitiin raabsuu qabu jenne. Inni sun gibirri dandeettii kafalamuu irratti hundaa'uun namoonni wanna silaa isaan malu dandeettii inni qabu wajji wal qixaa jechuudha. Akka qabaatu sanirra dhaabbatee akka kafalu taasisu jechuudha. Inni sunis waan haqarraa si fageessu hin qabu jechuudha. Dandeettii inni qaburra dhaabbatanii waan silaa kafalamuu qabu san akka kafalu taasisu jechuudha. Karaa biraatiin kanuma gaafataa jechuudha. Tax based on what? Based on maal irratti dhaabbata? Ability to pay dha jechuu gabaabumatti. Ability to pay call for people. Ummanni waan silaa danda'u irratti waan dandeettiin isaa isa madaaltu irratti dhaabbatee waan silaa kafaluu qabu san kafaluu jechuu gabaabumatti. With equal capacity. Equal capacity to pay in the same. Wal fakkaataa ta'uu qabaasi. Waan silaa kafaluu danda'u sanii wajjin wal fakkaachuu danda'uu qaba. And what? For people. Ummanni kun dandeettii fi haala wal fakkaatuun humna isaa irratti dhaabbatee generate inability to pay akka kafalu gochuudha jechuudha. In jalqaba kana gochuudhaaf maal godha? The key question. There are what? How many major ability to pay how? In the determine fair walqixxummaadhaan jechuudha. The set of tax rates based on what? Differing in the ability to pay. Garagara ta'anillee information aan waan san gaafattee jechuudha. Akka gaafiitti dhiyeessee fi mee galiin kee hangamii maalirra dandeessaa maal akkam jee information eega isaanirraa fuudhee booda haala saniin ichirra dhaabbatee galii wal fakkaataa irraa fuudhu ka'ee sanii wajjin walitti deemu haala saniin irraa fuudhu jechuudha. Inni kun compare goonee olaallees economic status is what? The various individual tax paid jechuu gabaabumatti. Haala kanaan gibiroota kafalamu. Inni kun maal jennaani? In what? Mala dandeettii kafaltii gibiraa isa benefitii irratti lammaffaa jechuudha. Bakka lama qoonnee ilaallee bakka lamaan keessaa isa lammaffaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo laallumma fakkeenyaaf haala amma armagatii kanaan jechuudha. Wanti kun wanta silaa dandeettii takka irratti akka namni tokko danda'uuf ability to pay approach is based on what? Horizontal equity and vertical equity ta'e haala dandeettii uummataa sanirra dhaabbatee gibirri bikka lamatti qoodameeti kafalama. Inni horizontal equity jira, inni lammaffaa vertical equity jira. Horizontal equity kan jennuun iddoo qalamaa kana ilaali. Isa directii akkasitti deemu jechuudha. Isa vertical equity jennuun qubee V fakkaata. Haala kanaan istaayila ammaan asirratti agarsiise kanaan kan kaayamu jechuudha. Hootu ammas addaan si baasa sirriitti na hordofi. Horizontal equity is a situation where people in the same circumstance pay the same tax. Wal fakkaataa ta'e kafalu jechuudha. Bakka gabaabumatti asirratti wanta kan dogoggorina asirra koottaa. Waan inni isiniin jedhu qofa godha. Gibirri haala kanaan kafalamu haalli dandeettii kafaltii yookaan ability to pay kan jenneen kun jechuudha. Hundoo inni horizontal equityidhaan hogga kafallu inni horizontal equity jennuun kun haala namoonni haala wal fakkaataan osoo inni tokko waliin caalin keessa jiran gibira wal fakkaataa itti kafalan sun maali? Haala ilmi uummattoonni iddoo tokko jiran gibira wal fakkaataa itti kafalan suni maali? Horizontal equity jennaan jechuudha. Gibira wal fakkaataa iddoon itti kafalan san jechuudha. Haala kanaan kanuma konseptiin isaa sanumarraa fudhadhu. Konseptiin isaa maali? Horizontal equity is what? Equity is situation in where people in the same circumstance pay to the same tax. Gibira wal fakkaataa kafalu jechuudha. Gibiri nam takka waliin caalu irratti the same as wal fakkaataa jechuudha. Vertical equity alaallu.
jarjarfannee ayaanu. Vertical equity is the equity on their hand is what? Situation in the where degree of the proportionality in the important isa jenneen san jechuu. Ammallee whereby what? Unequal should be what? Treated unequality. Treated unequally. Kana jechuun namni beektu jeetii yaada. Inni kuni maal ibsa? Haala jechuun itti waama isaa yookaan sadarkaa isaatiin jechuudha. Gibroonni tokko jechuudha. Namni tokko haala wanta silaa danda'u tokko irra dhaabbatee jechuudha. Waan silaa kafaluu danda'u horizontaaliin akka inni wasanitti wal fakkaataa eegate inni kuni maali? Bifa isa sanirraa bifa faallaatiin jechuu kan kafalamu. Kun maali? Gibira namni hundinuu jechuudha. Karaa wannaatiin karaa tarkaanfataan madaalii fi duubatti deebi'aa taheen jechuu dhimma kan fedhe keessatti kan furu jechuu gargaarsifachuudhaan kakafalamu. Kan amma gama biraatiin walqixxummaa dhaabbata haala sadarkaan wal madaalummaa barbaachisaa ta'e keessatti walqixxummaan hin qixanne yookaan hin ilaalamu. Akka ilaalamullee kan godhu jechuudha. Yeroo tokko tokko kan wal dhabu. Yeroo taan hayi kafalee guyyaa kaan gad deebi'ee bu'aa xiqqaa kafalu. Wanni isaa san jechuudha. Yeroo takka ol kutee yeroo tokko gad deebi'u jechuudha. Maaliif? V-shape irratti jechuudha. Wanni san wal qixaa miti jechuudha. Galii keetii dhaabbattee kaampaaniin kee yeroo magaalaa kaastamariin kee baay'een dalagaan keessi oowwe waan san akkas guddaa godhu yeroo tokko tokko kaampaaniin keessi harkaa gabbu'ee galiin keessi gabbu'eeti galii keetii dhaabbattee kanatti kafaltu jechuudha. Kunilleen galuma keetii dhaabbattee garuu wanta inni siif seenu sanirraa yeroo waan guddaa harkatte waan baasii guddaa harkatte sanirraa haala dalagaa ati idilee duraa kan kafalamu jechuudha. In the concept of what? Progressive in the proportional and what? Regressive in the regressive tax help of the address in this issue also now of type of impact in what? Green lowland, green low and Taylor in 2070 barakum lamaa fi 17 irratti kan madaalamu jechuudha. Madaalli isaatiin wanti kun maal yaadarimee gibira tarkaanfataa ka jenneen san jechuudha. Madaalli fi duubatti deebi'aa irra deebiidhaan bara akkasii kana jechuudha. Bara kana gibira haala kanaatiin jechuudha. Dhimma kanaaf akka furmaataatti ka gargaaru jedhanii gosa dhiibbaatiin haala akkasii kanaan kan beekaman jechuudha. Inni isa egzaambilii giriin looyi kana fudhachuu dandeessaa jechuudha. Haala kanaan kan kafalamu jechuudha. Barnoonni keenya kanarraas kanumaan raawwata. Giree biraa barumsa keenya karraa jette qabannee isiniif dhiyaannaa. Barnoota waliin turtii gaariin isiniin jaa. Barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa. Like, share, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa jiraadhaa.